Iyyan barbaachisu yoo ati iyyite cufadhee maqaa barbaade ta'uu dandeessa. Nama kabajaa saara keetii miti waan barbaanne biyya kana sii maaliif namni wal tokko Rashad al tokko koy. Reesuma kee biyya kana si fidee kee itti dubbatta afaan mukti waan fedhe dubbatu dhaggeeffatu. Irraa dhaggeeffatu. Isa biyya kana si fidee obboleessa haadha keetiit mucaa yaaki biyya koo maqaan balleessin jalan dubbatin waan fedhe si arrabsu oo fedhe irraa tole jedhee irraa fudhadhu. Oo fedhe maawuleen si rukutiin si bira jiraate. Barreetti kee biyya kana guyyaa tokkotti gabaabsuu danda'a namni kun bar. Isa si fideen seeni malee guyyaa tokkotti gabaabsuu danda'a. Isa harkaa bahee roobsee dandeessa malee har ilaa akkanatti si qabee jira laa kana. Waan fedhe si gochuu danda'a. Isa obboleessa haadha keetiit isa biyya kana si fide isa waan inni siin jedhe si arrabsus tole jedhee irraa fudhu miilatti kufe si gorsus irraa fudhu dubbaddat itti fufe jalan dubbatin. Maali ilaa wallahi ana ma tuma siin gara feete nu didde jette itti fufaa jiraatte warra bulgaa waan tarkaanfitti fudhachuuf anan deeman arabatti geesse arabatti dhiyeesse jennaan arabaan tokkoon bilbila harkaa fuudhicha godhi teessis jechuun danda'a fuutee cufuu dandeessi. La wallahi wali sabaru wayyaadha bilbila na jala kaasu diduunsi ofitti cufaa jirti malee natti de cuftu waa tokko na gochuun dandeessu rakkina ofitti fidaa jirti malee wallahi laazim akkasi bilbila harkinen godha yoon barbaade simmoo akka teen galte jettu gochuusiisuun danda'a jechuudha. Bilbila rabbii jedhaati bilbila meelaalaa utuu rakkatte boreenyutti bilbilatti meenyutti bilbilama zimjatti hawaarraan hin dhumne waliin dubbannee waliin haasofnee asirraa fiizaa erginee fi dhufte akka waan hin jedhe fidi jennaan fidde miti na bira fiddee turte maaliif ofitti cufaa jirti malee natti cufuu miti inni kun tasa ofitti cufuudha gochisiin goote kun malee kun amma dhiifama jechuun waan hin barbaachifne awwaan biraa dhiisaati bilbiluma sana kaaftee bilbila rannitti geesse sana ila waan akkanaatiifani kanaafan malee akkan namni sila waliin haasa'e akkana kun hin barbaachisu kun hin malu dhiisii irraa deebi jedhee wal gorsa. Kana immoo gaafa isin didde jettu karaan argadhu gaafa dhabe jedhu dirqama arabatti dhiyeessuu waan kana kun gochisiin godhaartu akkanaan dirqamatti arabatti dhiyeeffamuu barbaachisa jechuudha. Gaafa araba bira ga'e jedhe hoo rakkoon eenyutti dhufare fayyaadhati miidiyaarraa ol baatee teessu kun akka sirratti cufamu hin beektamu hin beektu. Kana beekus irra jiraachuu qaba. Eenyuun tarkaanfiin akka kanaa waan irraan eegamne gochuun hin barbaachisu. Utuma sii qofa iyyuu ta'e namni kaanu jechuudha. Irraa qusachuun barbaachisaadha. Akka uummanni kaan illee fuuldureetti illee gargaaramne gochuudha jechuudha amma. Eenyuun dhugaadhaan dhufee soba bu'aara namni soba jechuutti deebi'amaa jira jechuudha. Akka kanatti akka dhugaatti gadi baatee haati kan koo kan siraa hojjetti maal gootee kana goote maal rabbiin sodaattuu yaake yoo namallee kaanfachuu didde. Malee yaake wallahi laazim naasaa hin danda'amu kanaafuu amma kana hangara kootiin gadaalechi waan naasaa hin qabu. Ofa dabdete su taa'uudha. Ofa dabdete su taa'uudha. Waa'ee durii Alamuddin immoo. Rashad. Naam. Mee waan isin jettu dhageenya amma immoo gorsa kee fudhatteetti sababni tokko hin jiru. Mee maaliif waan kana akka hojjette sitti himtu nuti dhageenya irra deebitee deebii afaan tasgabbiiti. Utuu afaanitti isin darbin sababa kanan gara godhe sababa kana godhe obboleessi sababan ta'u. Ji'a ja'etti dhufuun kee ji'a ja'anaan jette jalqabaatti dhiisa waggaanaan jette. Ji'a ja'atti 300 eessaa fuutee anaa xiyyaaqee biraa fiduudha waa'ee 300 dubbattee kaate keessatti of eeggannoo godhe jechuu barbaadeetan ragaa sitti baa wanta akkasii. Waggaa tokkotti waggaa lamatti 300 lafan keessu seeruma eenyuti hin beekna nuundi nuun dandeenyu. Siisa kontoraatti dalagaa jiru miti ijoolleen bakki 2,300 dalagan kana lafa kaa'uu hin danda'an. Kun ragaa akkasitti baa waa wayisitti akeeka waan ta'eef of eeggannoo godhe. Amma garuu eessuma kee kanaa wanta tifanaa gootu maaliif boos maaliif rakkataan jira jette. Madaamin na ajjeesaa jirti maa jette narraffiftu akkana na godhaa jirti sababni kana jedheef eessuma keetiiti deebis sirritti tasgabbiin deebis sobeen kana godhee fooloo barbaachaafanii kanaa jedhi dubbadhu yookaan bakka koomentuma natti tolaanii jedhi dubbadhu muke. Amma boko madaami kun rakkisuurraa anatu si rakkisaara yoo dhugaa ta'e. Anatu si rakkisaara waa tokko nan rakkisnesi anatu iyyuu jalaa dhaga'uutu si rakkisaaraani dawwaleetti maddennaanii silkni isaan dalaguu biyya galeeran jedheeni Itoophiyaa galeeran jedheeni. Tokkee al tokko yaada wayii salaamu alaykum warahmatullah. Obsa maaliif akka boosse sana sababa hin siin jedhe eessuma kee kun dhaga'u nama guddaadha nama biyya raalleessi fidee viizaa atiin beektu malee harka isaa jirti
single goru wallahi utuun maatii waan fedhe si gochuu danda'a isan si utuutti baddeesi sitti miidhamu yaaduma bo'een waa tokko illee rakkanne dhugaa rabbiin yaaduma bo'ee kalasi isa silkii irraa kaasuu dide immoo wallahi qubnaa gara yoo ta'e sodaadhee irraa kaasuu dide sodaadhee kalasi booddeen addiisu edee irraa kaasuu dide silkii wayyuma jala irraa kaasuu sodaadhee sana booddee godanyaan inni itti dhiyaatu illee saalee adiduu sana saalee kun akkasii ijoollee keenya illee nam bilooki sodaadhee jennaanii isin kalasi dhiisee arga akkas ta'e sodaattee dhiisnaam jettee na gorsaa olte isinillee kanarraa waan hafee kalasa oromoon keessaniif dhiifama isin gaafadhaa ittiin deebi'u kalasa. Qoy dhiifamatti hin dhumna dhiifama mariifatiin jechuun ati fooluma barbaacha kaayyoon foolumaaf laayikumaaf komentii dalate sana barbaacha jalqabaa yaaduma keessa galtee boossee komentii laayikiin sii dalate itti dabaltee boossee jechuudha. Eeyyaa akkas. Video ko banaa ture mucaa wajjin taphataa ture wajjin dalagaa mucatti birbii wajjin dalagaa videoon keenya banaa ture liiftii waraabaa ture liiftii ture kan duraanii waa hojjechaara liiftii turreettuma liiftii waraabee shukurtiin jedhu nafti liiftii waraabee murree buusi liiftii irra turre duraan mucaa wajjin achumaanii baalaanii ba'ee kanas baalaanii ba'ee achumaan boo'icha wayya abboo dhaqanii taaftaa nama godhurra dhee itti bu'ee kanas. Tokki asirratti yaada tokko itti ofan isin himsa. Ifa mana godhaa ishee. Miti waa wayii sitti saafane. Waa'ee siituu hin ta'in ijoollee biyya ormaatti. Isii waliin interview fixannaa nuusa biraa tara rabbi. Nuusa biraa. Vaariyaalii ba'ee laayikii dinatee boo'icha daggamtee jechuudha itti dabalte boo'icha. Nuti irraa ba'i warri kan sabaraa. Obsaan deebite addeebi sirra bilbilameera cufi addeebi jalqaba shunkurtiitu waraabaa gaayis wanti kun barnoota ta'a waan ta'eef akka nama kolfee miti aareksitu kolfee kolfee malee waan kolfee dhageeffatu waa madaamitti wajjin jirti. Wayi walitti himname gidduudhaan karaa wal qabsiisaa deema. Alex qoy nan baafadhe waa bicuusii qofa ishee dhiifama naa godhaati. Assalamu alaikum warahmatullah. Mucaan kuni al tokkotti qofa daqiiqaa tokkotti mucaan kuni waan gaariin hojjenne dhiifama naa godhaa malee ijoollee kushiinaa mana madaamee jirtu siichi karaan cufamee jira. Eenyuun gadi ba'ee gaafa boo'u namni nama jechuudha. Asirratti nama waan sirriitti maal dhaggeeffadhaa namoota baay'ee rakkina gurguddaa keessa jira siichi namni amanu jiru namni gadi ba'ee boo'u miti of luqqise iyyuu tuma siin du'arra jiraatte jechuudha. Mucaa kana amma Saaliyaa Dedoo siin jettu mana koo turte sila liivii kiyya dhufte anaa wajjin walii galtee kaatee hojii kana jammartee naan jette akkamittiin jedheeniin. Liivii boo'ee akkas godhetan akkaawuntii guddifadhennaan walii gallee dhufnee akkas goone naan jette Saaliyaa Dedoo mucaasiin amma itti kaate jechuudha. Kanaafuu naani utuu waan akkasiirraa of eegganii bareeda. Makanaatuumi ijoollee baay'ee rakkina gurguddaa keessa jiru jechuudha. Gadi baanii namni dubbachuu hin dandeenye. Siichi namni nu dhaga'u hin jiru. Siichi namni sagalee keessan dhaga'u hin jiru. Somni akkasii maatii ofii fokkisiisuun isin ta'u. Waan barbaadaniif fammasaa. Ifti qoy tibibi naasatti an waasi gaafadhinaa waraableen tokko naa ergitu waanan gaafadhu kana waanan jedheefi poostuu dhiiftan naaf ergitu waanan gaafadhu kana maalii waanan poostautu jira waan ta'eef amma jimmaa miuti irraa kai jimmaa okay waanan tartiibu maannaa deebisaa deemtan dheeressinuu daqiiqaa bucuu waan barbaade ijoollee waraabaatii masan jiran naa ergaa jalqaba kanatti boosse okay jalqaba kanatti boosse shunkurtaatii jesse gumnaan boosse mitiire. Lifti banaara lifti turre TikTok irraan turre dhugaa lifti turre lifti mucatti wajjin hojjechaa turre achuma shunkurtii dhugumnaan viidiyoo waraabne murree gad buusee gad dhiise achumaan baala dhibaan achumaan viidiyoo waraabe wallaa qomnaa gara akkasii imimmaa kun dhukku qabbuute jiru tartiibaan naa deebisatti sababanni baariyaalistii ba'eef ammas boo'ichatti dabaltee boosse malee rakkoon sirra hin geenye wantatti rakkatte hin jiru wantatti yaaddofte hin jiru wantatti miidhamte hin jiru akkas miti. Ammallee wanta rakkate wanta yaadde hin jiru akka carraa ta'e immoo maani beektaa wanta fayyadamee jira. Wantan fayyadame maani obboleessi kiyyaa waggaa tokkotu hin deemnii dura na bilooke. Dhaga'i kam. Waan si gaafa laal. Waan si gaafa kan. Anna akkasuma. Isa kaa ittiin deemu. Rakkanneen waa tokko rakkan. Osoo rakkatiin rakkoon sirra ga'e hin jiru namni si rakkisa hin jiru. Inni jalqaba shunkurtiin ati murraanii mimmaa buutee liiftii hojjetaa turte boosse baariyaalii baanaan dabaltee boosse malee rakkoo tokko wanti sirra ga'e hin jiru miti. Rakkanne waa tokko iyyuu waan rakkadha rakkanne abbaa alhamdulillah.
Follow maa jecha boosee jechuudha. Follow like sitti tole sitti bareede boose commentii follow akkas. Ani wallahi kum nagara ta'e dhimma follow kana illee qabu. Wallahi TikTok kana illee fayyadamu because of the waggaa tokko waggaa lama dura na beeka. TikTok guddaa qaba namni hin beeku. Wallahi TikTok kuma 60 qaba. Garuu wallahi fayyadamu. Kum nagara fayyadamu. TikTok yoo bane de guyyaa sadiitti kuma 10 kuma 20 gala TikTok ko. Garuu fayyadamu. Kana yaaduma bo'e malee wallahi dhimma TikTok si qabu. Dhimma waa biraa si qabu. Ifamni ganaadha kwa. Akkataatti dhiifama gaafachiiftu dhiifama soo ta'e akkaataa isaatu jira. Waan tokko sitti maan kolfineerraa isheenis ati sallaaggatteetta dogoggora hojjattee kaatee dogoggora guddaa waan sirraan eegamne hojjattee kaatee dhuftee kolfitee jennaan si wajjin kolfineerraa allaaggattee naa si wajjin allaagganneerra ngaa. Kalas bau mafti godha boochichi mafti godha kalas kana nan gaafatina in deebisus kalas nagaan tura. Anta kuma kabajaa saara malee kara miidiyaa kana namaa wajjin barbaachan qabu. Kuma waa tokko duwwaan dubbadha. Dhaggeeffadhu obboleettii keenya. Biyya ormaa kana keessatti jira sagaleen koo. Namni yaada isaa qooddatu jalan dubbatanii ansi fan deebisaa iyyatti fufa Alex. Jalan dubbatiin gara obboleettii koo. Reediyoo cufii dubbadhu obboleessoo. Alex. Alex. Ijoollee. Tokkummaa. Waan isin ittiin. Tokkummaa Alex. Amma Alex deebi'utti dhaggeeffata. Ifamaa wajjin. Tokkoffaa waa obsa. Tokkoffaa namni dubbachiise ankaraa keessoo waa hunda eegan fixeen dhufe akka sobate waan hin beeku. Tokko kan. Lammaffaa kan dhufee dubbate obboleessa siidhaa waliin dhalate. Inni immoo ittaanu kun as keessa jiru eessuma siita aan kun bicha jechuudha qubeerraan kun jechuudha. Eessuma ishee kan obboleessa haadha ishee waliin dhalate. Ka biyyarraa isii fidee jechuudha viizaa hojjechiisee fi kaaraba quba qaba. Akka sobatee eegala adda baafadheeti garuu hin jarjaramu. Mucaan akkatti ulaagaatti dhiifama gaafattu qabdi. Viidiyoo kana ciraa waliin gaa komentii jalatti boowwa osoo hin taane waan goon waliin itti deebina booddee boowwa osoo hin taane jechuudha. Alex deebitee? Alex taa'een badee ijoollee. Tokkummaa. Aleksii shabakaan qabeera yaada kiyya ifamaa wajjin. Jirta Alex. Jirta. Ilaa dhaggeeffadhu tokkummaa. Mucaan kuni lubbuu shamarran biyya Arabaa keessatti rakkatan rakkoo shamarran biyya Arabaa keessatti irra ga'u irratti qalladde. Sigaleera jalqaba waa lama faallaa waa lama haasofte. Jalqaba maal jettee? An dhimma feemasummaa sin qabu, dhimma viidiyoon vaayiraalii ba'uuf laayikii sin qabu, tiiktookii gurguddaa baay'een qabaa jetti. Deebitee immoo viidiyoon jalqabaa waan vaayiraalii ba'eefan kan biraa irra deebi'ee hojjedheetti. Dogoggora lama naa qabadhu. Inni kan biraa an gaafan viidiyoo boo'ichaa kana waraabu tokkummaa naa dirmadhu mubaarik naa dirmadhu hin jenne isintu dhufeetti. Yoo boo'uu barbaadde bilbila see cufattee tiiktookii see cufattee mana keessatti boo'uu hin dandeessi suusii boo'ichaa qabdi yoo ta'e si galee. Amma wanta barbaadu maanni beektaa akka dhuunfaa gooteetti. Viidiyoo baate ijoollee biyya Arabaa keessatti shamarran biyya Arabaa keessatti rakkantutti qalladeera lubbuu jaraatti qalladeera rakkina jalaatti qalladeera waan ta'eef ijoolleen biyya Arabaa jirtan hawaasni kun dhiifama naa godhaa ittee dhiifama gaafatti hin ta'u taanaanoo viidiyoo ishee isa vaayiraalii ba'e sana tiiktookii ishee wajjiniin riippoorti godhanii gubuudha kanuma dhiifamnatti gaafachiiftu hin jiru. Maaseerumaan hin gaafatamtiin. Imbaasiin hin gaafatamu. Amma imbaasiin fakkeenyaa mucaa tokko mucaa baranaa qunnamuu fi information takattalaa ture mucaa barana ijoolleen fidan sun imbaasiin nuu kenni jennaan jechuudha. Mucaan sun na bilootte booda eegan information funaan nadhee fixee bakka hin jiru hin qabsiifne jedhanii. Amma mucaan qabsiisuun salphaadha seeraan. Afaanii hin dubbadhu malee imbaasiin kana takattalaa jechuudha. Maaliif imbaasiin biyya kana keessa jiru hin beeka jechuudha. Imbaasiin biyya kana keessa jiru maqaasaa akka badu hin barbaadu. Lammiilee Itoophiyaa akka hin rakkanneef jedhee halkaniif guyyaa hojjechaa jira. Maqaa imbaasiitu badee jechuudha. Imbaasiin biyya kana jiru bakka ijoolleen rakkatte namoota waggaa kudha wayii hojjetanii imbaasiin naqee fuudhee birrii waggaa 10 wayii irraa fuudhee hin beekan imbaasiin biyya kana. Imbaasiin halkaniif guyyaa hojjechaa jira lammiileedha biyya kana keessatti akka durii miti. Namoota sobaa miidhan irratti tarkaanfii fudhata. Qirincaafiin isaa koominiitiin jira amma ijoollee koominiitii achi hooggansa nan beekan qabsiisuu danda'an humti bara. Hooggansa koominiitii informaatiina kennitee jennaan lammiilee keenya irratti qoofamaa jira. Adeemsa kanatu jira innaan tarkaanfii fudhatan koominiitiin imbaasiin jechuudha. Innis hin beeka kunoo eenyuun. Fakkeenyaaf mucaa baranaa qabsiisuu baay'ee yaalan jechuudha. Mucaa maqaa balleessitee mana bishaan fincaanii maaliin dhugaatti miidhagaan karaarraa nutti fide sana jechuudha. Kan inni maqaa nu balleesse wajjin fide.
mucaa sana jechuudha. Imbaasii baay'een takkattalaa ture. Amma maqaan imbaasii halkanii guyyaa hojjetaa jiru badaa jira jechuudha akkasitti. Imbaasiin immoo seera isaanii kabachiifataa jechuudha. Seera isaa akkamitti kabachiifata? Lammiileen Itoophiyaa biyya kana jala ta'anii imbaasii jalaa miliquu hin danda'an. Harki isaa dheeraadha. Seera biyya kanaa waliin hojjeta waan ta'eef. Lammiilee isaatii akka ijoolleen mana madaamii keessatti rakkanne halkanii guyyaa hojjetaa jira. Imbaasni addeebii mukee as deebii si'umaa fi mukeen as deebii sitti maan jira. As deebii imbaasiin halkaniif guyyaa hojjetaa jira jechuudha. Halkanii guyyaa hojjetaa jira. Maqaa imbaasii balleessuun sirrii miti. Maaliif lammiilee Itoophiyaa rakkataa jira jedhamee utuu imbaasiin achi keessa jiru jedhamee imbaasiitti eenyu jedhamuu danda'a jechuudha. Maqaa imbaasii illee eeggannu deebisaa mudhii sarrii. Dhiifama gaafatti hin deebiti. Kanaaf maqaa imbaasii illee eeguun gaariidha. Imbaasii tola akkana uummataa hojjetaa jiru halkanii guyyaa uummataaf hojjetaa jiru dogoggora akkasii raawwachuun sirrii miti. Seeraan illee ni gaafachiisa jechuudha. Hidhamuu dandeessi mucaan firrii fudhachuu dandeessi. Sirii galee maaliif nama sichi rakkatu akka gargaaramne godha jechuudha. Maqaan imbaasii sanaallee imbaasiin uummataa dhaabbataan jiru jedhaa jedhee ija uummataa keessa buusa waan ta'eef. Galchaa modiisarii barbaadaati. Modiisarroo larkisaa dhiifama gaafattu. Abdiyyeen kaleessa Abdiyyee amanuun dadhabe malee. Tokkummaa. Sobbii naan jedheetu. Dhiifamaa wajjiniini. Ergatteetti naa galchaa modiisarii. Yeroo tokko yaada xiqqoo isin qaba. Ammucaa kana harrambi. Dubbadhu. Sagaleen kun jiru. Agalchanu modiisarra. Galteetti dubbadha amma gabaabsi. Arraban waan jedhinaati. Dubbadhu. Mucaan kana beektaa yeroo namni mana kana fooloo godha. Nan argaa yeroo baay'ee nan argaa. Ani ittiin dubbadhu malee yeroo baay'ee nama olii gad deemtee nama arrabsuu poolisiidhaan waan barbaade namaan jechuu anaan akka mataa kiyyaatti muhiiti qabaa kaa irratti muhiiti irratti qabaa. Si argaa jira kan dinqidhis rakkoon qabu si galchaa si argaa jira ajendaa tokko xumurraa hon malee obboleessa kiyya qaatan si arge itti buufate. An akka yaada kiyyaatti yeroo baay'ee mucaa kana nan argaa koomentiin waan olii gad deemtee na arrabsuu bakka ijoollee baay'ee arrabsuu gastii barattelee sasiin nama arrabsitu nan arga beektaa. Innaa garuu rakkina sii kana ijoolleen baay'een keessaan shernatti godhanii sasiin boossu argeeran. Maaliif hin gargaarre isinoo nama biraa irratti hiyyaa ooltu jennaan edda tokkuma sitti dubbadheen ture. Achi booda immoo akka mucaan kun sobdu naa gale hin sobdi beektaa akkasiin sobdu nan beeka beektaam jetti kana yaani itti dhiyeenyan qaba bas. Laayivuma kana irratti yeroo isin nama arrabsitu shamarra akkasiin sobaaf fooloodhaaf jecha waan barbaadde hojjettu waan nu badheeffansiin jedhee wallaahi wanni akkasii akka shamarri keenya mana madaamii keessatti rakkachaa jirtu hin gargaaramne godhaa jechuudha. Waan akkasiirraa of eeggachuu qabdi shamarran keenya waan yaada keessanis isin waasoftaniitu itti fufaa ammas. Okay, mucaan hunda argeessetta ta'e viidiyoo banadhu waan isin jedhu jettaa jimmaa sigimoo tokkoffaa akkati maqaa kana kabajaan maqaa biyya koo akkati maqaa irraa murtee jimma kana sirraa murtee mukeetti moggaafattu mukee iljaasitti akkati moggaafattu kabajaan si gaafataa jechuudha. Kun kabajaa viidiyoo banadhu. Viidiyoo kan ittiin sa'aatii fixiriirra jira. Uummanni kun miidhamee raayesumni keessa jira. Uummanni kun siirifateera. Sii boo'eera. Uummata kana dhiiffama gaafattaa viidiyoo banadhu obboleetti kiyya. Dhaggeeffadhaanumatu sitti aanaa. Eesumuma kee kanatti sitti aanaa. Wallahi na bira jirama. Viidiyoo ba'uun ani waa'ee viidiyoo ba'uu sodaa miti. Viidiyoo noola garuu ani viidiyoo ba'uun danda'u mana bira jirama. Booddee fa'aa viidiyoo. Beekaa meeqa si eegi? Fafaxaranii akaanu kanas. Ayyee si eegna rakkoon qaba. Faxaranii akaanu rakkoon qaba. Okay, namni dubbachuu barbaaddanii carraa namaa kennin ammasitti faxaranii akaanu. Eenyu kennina carraa. Miidhagaatu bara nama intala tokko fidee nutti bo'e jechuudha. Ahmad ajendaa kana xumurraan malee qaatan si argee obsi rabbiin sodaadhu. Abaaboo darbaataa si argaa jira. Ajendaa lama wal irratti hin dandeenyu waan ta'eef kana xumurree kana. Ayyee miidhaga dubbadhu. Ani bari tokkummaa erga viidiyoo shamara mana madaamiitti rakkadhe jettee gadi baatee boosso qaatan viidiyoo hojjechuu dhiiseef. Osuma ni viidiyoo hojjedheeyyuu keessaan qulqulleeffadhee yoo isin keessaan dhuftee natti himatte malee shamarri tokko asirratti boosseedha qaatan sagalee ta'uu dhiise riipoostii iyyuu godhu viidiyoo akka sana mucayyoo tokko hoggaan keenya ni yaadatta yoo ta'e miidiyaa kanarratti mucaa dhiinni funyaaniif afaaniin keessaa yaa'uway miidiyaa kanarratti dhuftee boossee madaamiin kanarratti nagattee dhukkubaa wajjin jettee gadi baatee boossee maraattee turte baay'ee tokko dhukkubaanii dhukkubni si dhugaa. Abdii Geetaachoo jennee namoota baay'ee wajjin asirratti sagalee taa'amee fi mucaa sana gargaarsinee
akkuma ta'etti duuka cinqabnee isasin biyya galte illee duuka cinqabnee booleedha ijoolleen naqanii akka jarri fuudhanullee halkan nattee booleetti buute mucaan suni baay'ee tokko rakkachaa turte mucaan sun asirratti akka taanee gargaarsa goonee duuka boonyee halkanii guyyaa ajandaa godhannee gargaarsimnee gaafa galchinu ijoollumti ishee firrisi warri isii waliin dhaabbatanii akka nuti gargaarruuf sagalee siidhaa ta'a turan erga nu mucaa gargaarsimnee biyya galchine mucayyoon sun biyyoota biraarraa Dubaay irraa moo eessaa galte jedhani mucaan sun jalqaba osoo soodiin dhufin. Mucayyoon sun Itoophiyaa irraa ulfa fiddee dhuftee ulfa irratti agartee madaamiin baaftee bakkeetti galte. Dhiira abbaa manaatu fidate mucayyoo sana jalqaba. Abbaan manaa gaafa fidattu gaafa mucayyoon ulfa ta'uu baru abbaan manaa intala sana bakkeetti gate jechuudha. Mucayyoon garuu madaamiitu karaa irratti nagatee jettee bu'aa turte asirratti. Garuu isiin immoo erga gatamtee jettee baatee qoricha fudhattee ulfi Itoophiyaadhaa dhufe asitti Suudii keessatti funyaaniif afaaniin keessaa baa ture mucaa sana. Erga yeroo sanaati jechuudha. Hawaasa illee gadi bahee viidiyoo hojjedhee dhiifaman gaafanne guyyaa tokko viidiyoo shamaraa hojjedhee hin beeku. Shamaraa asirratti boossuutti akka amane hin beeku. Kun marsaa lammaffaadha. Wantoonni akkasii kun akkasii sagalee Galatoomi asumaan shamarran sichi akka sagalee hin taane baay'ee tokko dhiibbaa irratti qaba jechuudha. Viidiyoon akkasii ajandaan akkasii qalbii miti. Amma viidiyoo mucaan gadi dhiiftee jette amma jala galee dhufe nama 700 meeqatu ilaala. Nama 700 jechuun immoo Oromoo nama 700 ilaala. Nama meeqatu duuka boo'e gaafa mucayyoon kun boosu. Namni hin boo'in jiraa? Isin nama meeqatu boo'e mucaan kun yeroo isin boosu? Innatiinani tokkummaatti shirnaa godhaan jennee mubaarakis hin jenne jettee kadheen dubbise keessaa. Sababnan dubbisee firrakkattee imimmaan buusaartii rabbi sagalee naa kenneera hanga xiqqaatu dandeetti rabbi naa kennetti fayyadamee mucaa kanan gargaaraa isii qofa miti hin beeku rakkina siitiif hin bare malee qannoodhaa dhaqee hin barre yookaan jala januu dhaqee hin barre imimmaan si argeen obboleettii kootii namni biraa is rakka dhugaa waan rakkatteef jedheen dubbisee koomentii jalatti barreessee keessaan dubbisee dadhabeen buuseen feesbuukii irra poosti godhe jechuudha sababni isaa gargaaruufan fedhii waa irraan qabu waa wayinaa fagootuuf miti rakkina keessa aga rabbi dandeessise sagalee ta'afiifan si galee Facebook irra eegan poosti godhe icciitii argadhee abbaa si Ilyaasii ganda siin baree obboloota siin baree ilmoo siin baree nama siitti heerumtee galteen baree nama siitti heerumtee baddeen baree hundan baree eegan kana qoradhee fixeen gara as dhumne jechuudha. Obboleessaan dubbadhee nuuf obboleessa naa fidan jechuudha. Obboleessa garaa tokko waliin dhalatan. Obboleessi natti mee maaliif akkana goota maa hin maqaa biyya kiyyaa nyaattan jedheen biyya kiyya. Ati utuu obboleessi jiru ati maallatti dubbattan bakka boollana fudhatu dhabeen taa'aa jira naan jedhe mucaan jechuudha obboleessi. Ati biyya kiyya naan jetta amboolana fudhatu akka maatiitti fokkisee callee amboolana nyaatu dhabeen taa'aa jira ati biyya waa'ee biyyaa natti himtaa naan jedhe jechuudha mucaan obboleessi tiruu waliin dhalate maal akkas akkasii obboleessa kiyya mucaan tokko boosseedha edda akka carraa ol galleedatti dubbate jechuudha hin beeku hin soban se'an mucaan sana arrabsitee bilookii dhibbin itti goote naa gadi bu'u mucaan biloo kamee natti erge wasiila bar ilmaan wasiilaati jira kunoo tokko ilaalgaa kunoo biloo kamee ilaalgaa jira na bilootte wannan garaana gube keessaa tokko yoo wanta si aarsu akkaawuntii tokko naa himee ture mucaan sun akkaawuntii hin naa hime akkaawuntii isheeti thank you giftii go akkaawuntii ishii naa hime liyyuu jedha akkaawuntii si isa tokko boosee gad lakkiftee isa tokko riipoosti godhatti lachuu fooloon godhe hordofuufanii jechuudha qabuufa waan ta'eef si gadee isa tokkoon boosee poosti gootee isa tokkoon dhuftee riipoosti godhatti kuno an sawwareen Afrikaa qaba na shawwaddi jedhee utuun sawwaruun bule bilbili koo guutu angaadiyaa koo ragaaf jennaa amma eenyutti lafa kaawaan ragaa qabadhe jechuudha. Si galee riipoostii sillee nan sawware diqqata jira kaabti jedhee wallaahi billaahi Afrikaan qaba kuno asitti mul'ata ture viidiyoo kan riipoosti gootee turte utuu mul'achuuti oofan guddisaa al tokko viidiyoo riipoosti gootee turte jechuudha. Neetworkiin naa guddisuu didee waan liyyuu jedhu liyyuu wanta liyyuu jedhu wayitiin kan siiti liyyuu isa iyyuu nama naa hime mucaan naa hime hanaaniin jennaan mucaa tokko jirti mucaa biyya keenyaa tokko mucaanan biyyatti beeku isii waliin turte anaan dhuftee tokkee mucaan kun naa waliin turte maal taate maraattee naan jette ani iyyuu dubbifnaan dubbisuu diddee mucaan naan jette jechuudha. O riipoost ilaal kun ola akkaawuntii isheeti kan riipoosti godhe kun ofumaan boo'icha kana boossee ofumaa kanaan riipoosti godhatte jechuudha kunoo an fooloo godhe hin qaba inni wasa hordofuu godhe fooloo godhadhe jechuudha. Ada kaayyoo mucattii dhuma kanaan naa galuu didee
Kaayyoon isii maalidha gaafatanitu? Inni boo'e sisiidha. Inni dhufee riipoosti godhatee sisiidha akkaawuntii lamaan. Tokkoon naa gallakiifte tokkoon irraa baate loogaa ut gootee dhufee riipoosti godhatte jechuudha. Kana jechuun maaliif akka deemtu ifa godhaa jechuudha kunoo. Aaninuma sanan sawwaree qabadhe jechuudha. Irraan murre gaayyaa. Hanaanii waliin turte. Hanaaniin jennaan mucaa tokko jirti. Ijoollee biyya keenyaati. Hanaan saalaa jechuudha. Ijoolluma maatii si maatiin keenya tokko. Mucaa nan beeku. Naa bilbiltee feesbuuk irra galkifna. Bartuu kee mucaan kun naa wajjin turtee Finfinnee naan jette. Maal? Finfinnee wajjin turre ani iyyuu dubbifnaan na diddee ana hanaanii isii wajjin turre naannaa deebisuu diddee jette. Eedachuma inni hanaaniin qabadhee laayivii dhufe. Hanaaniin si uuman beeku jette. An Finfinnee takka haala qeen beekuu sin beeku jette. Finfinnee turte. Hanaaniin sin beeku jette. Wal fixachitti wal haraggaa. Anaan lakkisi beekaa manaa baluu waliin turre anadha hanaaniin naan lakkisi hin beeku. Arramoo dhuftee lakkanaan sin beekaa beekaanii danan sobee. ኧረ አውቃታለሁ ግን ስልክሽን አልሰጠኝም። አናነማ ሲምቤካ አረም ወሉ ቢያናኒ እንኳን የራሴ ስልክ ጠይቀች ነው እንደውም ስልኬን ራሱ ወላት ምንም ቢያልኩት ጊፍቲ አልቶኮ ጊፍቲ ሚቱ ጎድ ጊፍቲ ረቲ ቀባ ጊፍቲ ረቲ ሚቱ ቀባ እና ሀናኒ ሞረ ማልጀት ያናን ወጀለ ጅራት ትርገድ Anani morre maal jette anani dhuftee irra moola akkisii beekaa beekaan jedhe malee deet obboleessa koo qabachuu kan jette. Waa sagal dubbatte jechuudha. Kaayyoon fooloodhuma. Obboleessa kootii hin harkaa bade obboleessa koo wasiila koo qabachuu jedheen boo'e jette. Jiran harkaa badan waan godhanii. Tokkummaa. Sanatti dheeressinaati bakkeen dalagaan bakkee deemuun koos gaheeraa warri dhiifama gaafadhoo dhaartan dhiifama ishee yoo isinii fudhatame fudhadhaa yoo isin dide dhiisaa. Tokkummaa. Dhaggeeffadhu. Tokkummaa. Sumni keenya. Wanna tokko ittiin sitti ana nan kabajini. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Waa tokko ndaa maafi nagalchaa waa tokko ndaa maafi bessinas. Waa tokko itti maqaa. Ani ati mucaa biyya kiyyaati na tuffachuu dandeessa. Nama biraa biratti tarii foon dhabeessi biratti nama kabajaa ta'uu danda'a. Anan gayyoo naatti garuu kabaja keen balleessit. Siigalee ani immoo sitti kabajeen sitti dubbadha maaliifi maatiin ani irraa dhaladhee obboleettii lamatu hin qaban qotisuu hin qabu. Baay'een jaalla ijoollee durbaa utuun obboleetti qabadhe hawwii kooti. Garuu lamatu hin qaba lamman sanayyuu hangafa narraa fagoodha. Enggak bocu. Kabajaan asitti dubbataa jira. Hanga onaa sin arrabsine. Hanga onaa dogongora keetiif dubbiin goone. Waan namni siin jedhu fudhadhuutii jala deema. Inni kun immoo itti dabaluun eessuma kee jechuun silaa siif nama kabajaata. Obboleessa kee jechuun siif nama kabajaata. Amma viidiyoo banadhuutii yoo hojjettates dhiifama gaafattaa viidiyoo banadhuu ummatuma kana dhiifama gaafattaa filaa wanti godhan hin jiru. Sana booda gara yaadattaa nutti darbina. Dhageesse? Waan dhaamuu fi barbaade na dubbachiisaa gisee tokko mee. Dhiifama kana irratti dubbatee ka'u ati